Akkan jirtu hordoftoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna an ejersa abdiiti. Godinaalee Oromiyaa mara keessatti dararri mootummaa PPT'n uummata irra ga'aa jiru kan yeroo kamii caalaa jabaachuu jiraattonni dubbatan. Bifuma kanaan godina Arsii Ona Roobee ganda Indaatoo walta'ii ganda Qaakoo Addaa Jaboo ganda Qillisaa Dambalitti guyyaa 27 ji'a lammaffaa 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoota qabeenya saamamanii fi manni jalaa gubatan kan maqaan ammaaf nu qaqqabe Abbaa Ammiyyoo jaarsa waggaa 70, Ahmad Abbaa Nuuraa Manguddoo waggaa 80, Nuuraa Yuusuf Turee Ganna Walliyyi Abbaa Arabee Bahabud Rashid Abbaa Jawaar Abdul Karim Bahabad Bakuroo Muftii Amaan Abbaa Junaalaa jaarsa waggaa 75, Muhammad Amaan Huseen Fatoo Abbaa Umar Manguddoo waggaa 79, Aminaa Gobee Ahmad Amaan Abdullahi Hawid Said Xaayir Nuuraa Samaraa Huseen Qaasoo Saddoo Jawaaroo Gobee Huseen Kadiroo Hullee Adam Ismaa'il Aloo Qaasim Tilmaa Tiroo Tilmoo Amaan Qaasoo Umar Kadirii fi dubartoota 50 ol daa'immanii fi ijoollee dubaraa kan keessatti argamaniif mucaa dubaraa ganna 12 Mustarayaa jedhamtu rasaasan rukutamte yaala dhabdee du'aaf jireenya gidduu jiraachuu jiraattonni ifoomsanii jiru. Godina Gujiitti hayyamni waldaalee albuudota oomishanii 49 haqamuun namoonni 49,000 ta'an hojii malee hambisuun komii kaase. Xalayaan abbaan taayitaa misooma albuuda Oromiyaatiin hagayya 16 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffame waldaaleen oomisha albuudaa irratti sadarkaa imaaxaa fi saasaasaatti gurmaa'anii hojjechaa jiran hayyamni isaanii waan haqameef torban lama keessatti qabeenya isaanii fudhatanii akka bahan ajajni darbe jedhan. Abbaan taayitichaa xalayaan hayyama waldaalee haquu barreessuun dura yeroo lama koree waldaalee albuudaa waliin marii gaggeessuu himu hooggantoonni waldaalee maricha irratti hirmaatan. Murteen dhumarratti waldaalee hojii dhabsiise garuu faallaa marii duraanii ta'us dubbatanii jiru. Hooggantoonni waldaalee albuudaa BBC'n dubbise waldaaleen albuuda oomishan hojiirra dhorkamuun jireenya hojjettoota fi miseensota isaanii irratti dhiibbaa akka uume yoo himatan itti gaafatamaan misooma albuuda oonichaa ammoo karaa mootummaatiin deebii argata jedhanii mootummaa caqasaa jiru jechuun komiin jedhame akka hin jirre dubbatu. Waldaaleen oomisha albuudota tantaalaamii liitiyeemii fi albuudota biroo jedhamuun gurmaa'an kunneen qabiyyee albuuda lafa isaanii keessatti argamu irratti hundaa'uun albuudota akka niiteenii, kwaarzaa, warqee, birlii fi imiraandaa illee kan oomishan jiraachuu ibsu hooggantoonni waldaalee kun. Lookoo Waajii hoogganaa waldaa albuuda burqaa eebbaa jedhamuuti. Waldaan kun sadarkaa xiqqaa adda assaasaa yoo ta'u miseensota 217 qaba. Isaan keessaa 37 dubartootadha. Karaa seera qabeessan albuudota oomishne gabayaa giddu galeessatiif akka dhiyeessinuuf mootummaan hayyama waggaa 5 nuu kennee jira. Hayyamichi duraan sadarkaa imaaxaatti bara 2017 nuu kennamee ture. Waggaa 4 erga imaaxaadhaan hojjennee duuba bara 2015 gara dhumaa gara saasaatti guddanne. Waggaa 5f nu hayyamame keessaa waggaa 2 hojjennee waggaa 3tu nu hafa jechuun waa'ee waldaa albuuda isaanii ibsatu. Amma erga mootummaan xalayaadhaan akka hojii dhaaban ajaje as miseensonni waldichaa 217 fi hojjettoonni waldichaa hundi rakkoof saaxilamuu ibsu hoogganaa waldichaa kun. Mootummaan Itoophiyaa meeshaa waraanaa gurguddaa naannoo Tigraay irraa gara naannoo Affaaritti dhukaafame jedhame qorachaa jira jedhe. Mootummaan Itoophiyaa rasaasa waraanni wayyaanee naannoo Affaaritti deddeebi'ee dhukaasaa ture walitti qabee qorachaa jiraachuun dhaga'ame. Kaayyoon qorannoo kanaa meeshaa waraanaa kanaan dura wayyaaneen itti fayyadamtee addarraa ta'ee jiraachuun mala yaaddoo jedhu mirkaneessuuf kan taasifamaa jiru ta'uu maddeen gabaasanii jiru. Wallabdeen waraana haaraan kun kan dhufe yeroo xiinxalli haaraan seenaa Afrikaa ammayyaa keessatti waraana lubbuu namaa galaafate keessa waraanni TPLF fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa jidduutti deemaa ture. Waliigalteen Piriitooriyaan xumuramu haaromfamutti.
Waliigalteen tun sababoota hedduudhaan balaaf saaxilamuu eega xiinxalameen booda walitti bu'iinsi tibbanaa naannolee Tigraay fi Affaar jidduutti uumame wal amantaa dhabuu hooggantoota Tigraay fi aangawoota federaalaa jidduutti guddachaa dhufuun waliigaltee waraana dhaabuu dhuma bara 2022 irraa eegale taasifamee ture. Diiguun waraana biraa babal'isuu karaa saaqa jedhamuun yaaddoo uumuunis ibsameeti jira. Lolli guddaan qaamolee waraana gurguddoo lamaan jidduutti taasifamaa ture. Dhaabbatus tumaaleen ijoo kanneen akka hidhannoo hiikkachuu, loltoota deebi'anii walitti makuu fi buqqaatonni deebisanii qubsiisuu irratti harkifannaa fi wal himannaan baay'een eega mul'ateen booda mootummaan federaalaa aangawoonni Tigraay mootummaa Shaabiyaa wajjin hariiroo uumuun waraana Tigraay hidhannoo deeffachuun hidhattoota naannoo Amaaraa keessa sosocho'an waliin tumsaa jiraachuun himata. Hooggantoonni naannoo Tigraay gama isaaniitiin mootummaan federaalaa tajaajiloota barbaachisoo gura bulchiinsa ofiin of bulchuu nu sarbe jechuudhaan himata. Waliigalteen nagaa kun guutumatti diigamuun Itoophiyaa qofa osoo hin taane tasgabbii gaanfa Afrikaa guutuu irrattis dhiibbaa fagoo kan qabu ta'uunis baramee jira. Gaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.